jiru Amerikaa yuun jiru dhugaan sinitti maatii Oromoo mateenya tanatu asiifachiru ruuqeetuma osoo fillafiitiin baasiin dhoskee gara biyyaa darba malee seerra jiru Amerikaa biyya gudditti hayyaala garii jedhamtu sana yuun jiru hombeeyne beeku jedha malee Dubaay keessa poolisiin hin jiru jedhinaashi alaaqin maalat ishaalal giddi gedeni seeran dubbadha bakka micayyoon jirtu asirratti tabaa miti waan qabatama beriye yaada ganni akka dhaggeeffattuuf miyuuti godhadhu amma reeffi ka jiru araskeemaa jira reeffi aqxanii too reeffasan akka nu laaltaniif micayooni gaaziinis duute makiinaanis duute dhibamtees duute paaspoortii micayoo guutuun ni jira maatii micayootillee hin jira farri micayoo hin jira akkasii wajjin deemu nu dhaqxanii waan micayoon duuteen nu bartanii reeffi micayoodha akkamittiin akka kara biyyaa galu nu laaltanii too deebitanii dhuftanii waan jiru nutti himtanii jechuudha amma nuti ka barbaadnu tokkoof tokko maatii micayootillee kun as keessa jiranii wanni barbaadanii micayoon kun maaliin duute maaliif afaan lama haasaa waan ta'eef warra embassy ta'anii warri dawwala suni takka gaazii turatti dho'ee duute'anii takka immoo makiina ajjeese jedhanii takka immoo dhibamtee duutee jedha kanumaayyuu addaan baafachuu barbaanne bireekoo si ajajuun barbaadaa jechuudha oonaa fi eeyyamtee boru boqonnaa qabaattee hoositti tolee akka deemtee nu laaltu barbaadee tadan biree dhageessatti Akam jirtuun keessanuu bakka jiraatan bakka nagaa taatanii duraan dursee ganni kaarga jette mijoota na duraan nyunyu biyya kana fide dallaalli sun hojii dallaalli sana as keessa beeku jira lakkoos dallaalli eeshi dubbisee isaa biloos nagoota eeshi jechuudha eeshi duraan dursi bilbila shi naa ergi jedhe eeshi annan dubbisaa micayoon maal akka taate micayoon maal taate akka duute hin gaafadha maalifi amma tokko tokko beekta yoo miidiyaa kanatti dawalan beekta namni tokko tokko waan marajaa nama kennu si galee yoo garuu akaalaan biratti siqanii gaafatanii haalumaan nama qabatan sabaabumaan nama qabatan maalifi waan barbaadan akka namarraa argatanii sabaabumaan nama qabatan waan ta'eef amma qaxxisaan asii ka'ee boraas kee moggaan deemee faayidaan tokko uumuu yoo hin jiru maalifi biyya keessatti jechuudha ati oonyudha ati maalidha mindinne maanne የሚባል አማርኛ አለ ይገለኝ ማለቴ ያከራተለ ፈርተኒ ደግሞ ወደ ፊደራቸው ወደ ማንደሞ ዋምብራስ ነው መጥቶ ፈዚገለ ወከደሞ ነው በለይ ይችላል ነው ካቱዳ ዋምብራስ ይኘራ በቃቸው ጋር ከሲየቹ ዱቢዮ በርበደስ ተገለገለ ኩዳት ቱዳ በለይ ተር ምናምን ፋስ እንጀራው ባባለ ይችላል ከናፉ ብልብለም ጮ ከሰና ያርጊቶ ሴው አዱብ yoo dhuguma dammoo gaazii kanaan ta'e illee maarree hospitaaluma mitire akkuma beeti deemteen jira hospitaala deema waan ta'eef hogga gaazii ta'e kanaan dura illee warri gaazii akka ta'e hospitaala deemaa ture galee midhoon dallaala sun nu gargaarte maatii jara bira bakka jarri jiran illee dhaquu hin dandeenye rakkoon hin jiru warra ammaa ishiin bira dalbisan jechuudha dhaquu illee hin dandeenye rakkoon tokko hin jiru jechuudha yoo dallaalli sun nu gargaarte yoo dallaalli sun dammoo nu gargaarree imbaasii deemaniit nama qabatanii jechuudha adda koodoo hin taane imbaasiidhaan nama nu murteessa as keessa namni jira miti nama baay'ee as keessa jira nama nu murteessadha imbaasiidhaan burgee nama deemnee imbaasii ijoontu maal akka taatee duute maal irraa akka geesse imbaasiin akka ataarra'u jechuudha digalee maaliif achi keessa isaan nama hoggaanuu kennan nama isaan qabatanii jira kan jechuudha boota sana irratti digalee gani Nuti kama dana sida. Esh. Maaliif wanta akka gisee namaaf himan information nama guutuu himuu irra jira jechuu kiyyaa fi namni amma dallaaltittiin kun isii miti ka biyyaafiti. Ka biyyaafiti kan kontiraataan dhufte. Ejensi baateeti kuni lammaffaadha. Eega Dubaay dhufte booda kanallee adda maaliif siistama yooma fakkeenyaaf
Yoo sila daarektii manuma duraan dhufte san jiraatte imbaasii irraa baasaboortii isii bakka jirtu san ni beekama. Amma garuu mana qaama sadaffaa keessatti ka jirtu. Qaama sadaffaadha. Mana duraan jirtu ka Itoophiyaa irraa isii fidee irraa baatee jirti. Ejensii biraati hojii walii galteeti kaan bulook irraa godhamee wanta irraa godhamee haariyaadhaan ejensii biraa ka Dubaayitti ka dabre jechuudha laala biraatti. Kanaan akka barbaadu. Beres yalan dubbannu gizaate dubbadhu indee bisa sagaleen hoosnu yala dubbani. Okay, kanaaf qaama sadaffaadha. Qaama sadaffaadha amma dallaala mana madaamirraa baaseeti halkanatti madaam bira geesse akkasitti akka naa hubattuu fi adda sii baasuu barbaaddeeti. Nuti qaba dhuganni anaaf Micha yoo nama bakka lamaffaa jirti, bakka sadaffaa jirti eessaa jirtaate, bakka dura dhuftee miti, bakka sadaffaa jirti jechaa jirti. Kanaafiyyuu micoota na durallee jechuudha. Bakka sadaffaa kanallee bakka kudhanillee yoo jiraatte machee micoota namoota jigalche. Ofiin miti kan kaatee mana madaamii seentu jechuudha. Namni tokko biyya keessatti ofiin kee mana madaamii seenu namoota nama galcha waan ta'eef namuma ishii galche kana qabanne jechuudha rakkoon hin jiru. Maaliif nama tokko faasa bira godhannee? Nama ishii galche ni qabna. Sifiin kan na bilbila keessan. Muti firraakaasi nama isii galchee. Dalaala isii galchee. Bakka ishiin galchee keessaa sii dubbisne. Nama ishii galchee ogaa beektan lakkoon qabu lakkoofsa ishii naa ergaadhaa bakka ishiin jirtu tan deemee dubbisuu danda'an rakkoon tokko hin jiru. Akkas. Deemee dubbisee ijoon tun maal akka taate amma fakkeenya tokko marrajaa ubbaa miidiyaan gaafatte namaaf hin kennan sii galee yoo garuu akali ambira geesse getteechistee asofsee maalin wanta kana kun akkana jedhamaa jira wanta kana kun akkas jesaa jiran maaltu ta'e maaltu uumame nu asirra ta'e uummanni illee haa beeku warri illee haa beeku abbaan illee haati illee haa beeku sabni kun illee haa beeku jettee jala buutee gaafatte waan jiru sitti mabeette asumaan garuu miidiyaa kana namarratti dawwal namni marrajaa namaaf hin kennu nama baay'ee waan akkana naggatame waan ta'eef ganni. Amma akka mana qaama sadaffaa dhayite akka dallaala bira turte maqaa dallaalaa'u keessaan qorannee dhufne asirratti sifin kannan dhugaadha. Garuu bakka barbaachisatti ni dhufti. Garuu qorachuunis lafarratti bareeda. Amma diina kana amma mana isii lookeshinii isii kanis erguu danda'u. Keessaan namni asirra naa himuu sodaateeti. Asirra ni sodaate. Mana daldaltichaa jechuudha. Mana daldaltichaa asirra ni sodaate keessaan naa kannan jechuudha. Bilbila isaatis bakka galuus eenyummaa isaatis. Isa jiraata eenyuudha waa hallee isaa harkaa qabna jechuudha. Asirra sifin kannan kanaaf yaada bareedaadha. Eega dubbii isaa wanta baasne nuti poolisii dabarsina rakkoon hin jiru adda nuu baasi. Ganni itti fufi. Sirri jirta bire asee rakkoon qabu. Ati amma isa arta boleessoo? Eeshi ganni warra as keessa naa galchi ka warra as keessa jiru naa galchi mee? Okay, warra wajjin deemu. Warra as keessa jiru naa galchi. Balaayinas kinoo. Dhiira galchi. Okay, dhiira warra Dubaay. Warri Dubaay koota warri rarraafatta warri deemu dandeessan. Mucaan bakka bu'ee sun ganni mucaan bakka bu'ee bakka bu'ummaa qabatee jetti Balaayinas reefu Balaayinas. Mucaan na dubbisa waan ta'eef biraan fi mucaa walitti isaan lama walii dubbatanii immoo mucaa yoon isin jirti mucaa yoon olfatanii isaan sadeen immoo waan na murtaa hojii sirreessan sadeen waan waraqaa qaban. Mucaan bakka bu'ee sun as jira miti? Asirra Dubaay keessa jira. Ishi bakka mucaa sana bireedhaan walagganaa nyaati bireen kobaasaa kan deemne namni shamarranii tokkos namni waraqaa qabu jiraate ishee sitti dabalaati sadii ta'anii dhaqanii waan jiru hubatanii isaan irraa kan eegamu reeffa micayyoo yoo argame eegasii qaama seeratti dabarsanii kennuudha. Qaamni seeraa waan jiru hin hordofaa. Seerri biyya kanaa akkuma ulfaatu akkasumas salbaadha. Haqa irratti hojjeta waan ta'eef kanaafuu biree Balaayinashii fooloo deebisiiti nama amma bakka bu'ee jiru keessan siyaa dubbisiistu nama san wajjin wal qabadhaatii dhaqaa akkasitti waan jiru of eeggannaadhaan ishii biree. Miyuutirra jirtammoo?
Balaa ishiin tokko dhisi balaa ishiin namni beekan bakka ishiin jirtu illee mana ishiin illee namni beekam. Balaa ishiitu beekaa marrajaa kan dambiidhan. Rakkoon qabu kan balaan ishaan inni rakkoon hin jiru. Keessan godhe sakkii godhe. Bakka Waaqayyoon dhugaa fi haa baasu. Afdeemus immoo Waaqayyo sin faana yaa ta'u akkanatti nafini.